Harka fuuni akkam jirtu kuni qubee tuutoriyaaliidha. Viidiyoo kana keessatti barnoota baayoloojii kutaa 12ffaa yuunit 1dha kan laallu. Kuni viidiyoo lammaffaadha. Part 2. Viidiyoo kana jalatti mata duree kanniintu argama. Application in biotechnology. Biotechnology keessatti baayoloojiin faayidaa inni qabu laalla jechuudha. San keessaa tokko application in food processing and production. Soorata yookiin nyaata garaagaraa qopheessuu keessatti bu'aa akkamii qaba ka jedhu. Dairy product and fermented meats. Dairy product jechuun wantoota aannan irraa uumaman jechuudha. Fi fermented meats foon warshaa keessatti saamsameetiniin qophaa'u jechuudha. Akkasiisan ni ilaalla. So application in biotechnology. Biotechnology jechuun hiikkaan isaa biotechnology is the use of living organisms or their products to develop products that benefit humans. Biotechnology jechuun wantoota lubbuu qaban living organismiiwwanitti fi their products isaanii waan isaan irraa uumamu jechuudha. Waan isaan uuman kanatti fayyadamnee to develop products mi'a garagaraa uumuu jechuudha. Wantoota garagaraa that benefit humans waan ilmi namaa irraa fayyadamu. Gabaabumatti biotechnology jechuun lubbu qabeeyyiitti fayyadamnee waan ilmi namaa itti fayyadamuu danda'u, waan ilma namaatiif fayyaduu danda'u uumuu jechuudha. Genetically modified organisms yookiin GMOs jedhamee beekama. Genetically modified organism jechuun organisms modified by receiving genetic material through recombinant DNA technology. Genetically modified organism jechuun organismii fooyya'e jechuudha. By receiving genetic materialii fudhachuudhaan jechuudha. Jiinii fudhachuudhaan. Teknoolojii recombinant DNA jedhamuudhaan jechuudha. Fakkeenyaaf gosti midhaanii irra hedduun hunda jechuun ni danda'ama. Akka amma soorannu kun GMO dha. Genetically modified organismidha. Sanyii filatamaa kan jennuun kunniin genetic materialiin karaa teknoolojii kanaatiin itti makameeti jechuudha. So that is GMO. Transgenic organism yoo jennu an organism that has received genetic material from a different species. Transgenic organism jechuun organismii genetic materialii sanyii biraatirraa fudhate jechuudha. Fakkeenyaaf amma boqqolloo akka ilbiisa ofirraa ittisuu danda'uuf waan akkamii fidanii jiinii wayii fudhatanii itti galchan jechuudha boqqollootti. Jiinii isa fudhatanii itti galchan. Gaaf guddatu boqqolloon sun jiiniin sun maaliif isa fayyada? Gosa pirootiinii wayii uumuudhaaf isa fayyada jechuudha. Gosti pirootiinii uumamu sun ilbiisni yookaan raammoon garagaraa dhufee salphamatti akka organismii san hin nyaanne isa dandeessisa. Kun amma maal ta'e jennaan boqqolloon kun transgenic ta'e jenna jechuudha. Transgenic organism jenna. Genetic materialiin sanyii biraatirraa biqiltoota biraatirraa ta'uu danda'a yookaan immoo beeladootarraa baakteeriyaa fa'aarraa jechuudha kan itti kennamu wanti sun. So sanyii biraatirraa genetic materialii fudhachuu yoo fudhate organismiin tokko transgenic organism jennaan. Transgene jechuun immoo a gene from one species that is introduced into another species. Jiinii species tokkorraa fudhatamee gara species biraatti dabarfameetu transgene jedhama. Application of biotechnology. Biotechnology maaliif fayyada? Faayidaan isaa maaliin? Modifying crops. Gosoota midhaanii fooyyessuudhaaf jechuudha. Akka oomisha guddaa kennaniif fooyyessuu. For higher yields and to obtain novel products. Oomisha isaa dabaluu akkasuma productii nu argannu sunis filatamaa kan ta'e akka ta'u taasisa jechuudha. Prevention and mitigation of contamination from industrial, agricultural and municipal wastes. Kabraamu contaminationii ittisuudhaaf faalama industirii irraa ta'uu danda'a, qonna garagaraatiirraa dhufu ta'uu danda'a. Akkasuma mana dhuunfaatirraa waan bahu xuraawwaawwan bahan akka isaan naannawa hin faalle ittisuudhaaf fayyada jechuudha biotechnologiin. Fakkeenyaaf amma yoo fudhanne
waan industirii irraa bahu xuraawaa baay'eetu baha industirii irraa kan naannoo faaluu danda'u jechuudha. Waan akkasii sana ittisuudhaaf maaltu godhama? Xuraawaan achirraa bahu sun osoo madda bishaaniitti hin makamin dura tiriited ta'a jechuudha. Maayikirooorgaanizimiin itti naqamee wantoota naannoo faaluu danda'an kan achi keessa jiran akka nyaatan taasifama jechuudha. Fakkeenyi isaa tokko kana. Kan biraa qonna yoo jennu qonni midhaan facaasu qofaa miti. Horii horsiisuu illee of keessa qabata. Fakkeenyaaf yoo horii ka horsiisan ta'e dhoqqee horiitu jira, fincaan isaa hin jira, naannoo hin faale jechuudha wanti sun. Maal godhanii itti fayyadamu? Fuudhanii baayogaazitti jijjiiru jechuudha. Baayogaazitti jijjiiranii tokkoffaa madda inerjii ta'a, lammaffaa ammoo kompoostii ta'a jechuudha deebi'eetiin. So practice akkanaa kanneen hojjechuudhaan baayoteknooloojiin contamination yookaan immoo faalama naannawaa ittisa. Diagnosis and treatment of diseases. Kan biraa immoo diagnosis qorannoo jechuudha. Dhibee tokkoof qorannoo taasisuu akkasuma treatment yaaluu irrattis baayoteknooloojiin gahee guddaa taphata. So what is the primary purpose of genetically modified organism? Faayidaan GMO maaliin ni jedha? Faayidaan GMO maaliin? To develop organisms that can survive in extreme conditions. Organismiiwwan extreme conditionii keessatti jiraachuu danda'an uumuu jedha. To produce organisms with higher yields or novel traits for human benefit. Gosa midhaanii oomisha guddaa kennuu danda'u uumuudhaa fi C. To preserve traditional crop varieties. Gosa midhaanii kan duraan jiran jechuudha. Sanniin eeguudhaafi jedha. Siin inumaa ta'uu hin danda'u. GMO'n gosa midhaanii kan naannawaa local variety jiru san hin balleessa. Dhabamsiisaatiin hin deeme jechuudha guutuutti. To enhance the natural resistance of crop to disease. Dandeettii midhaan tokko gosti midhaanii tokko dhibee ofirraa ittisuuf qabu guddisuudhaaf jedha. Kunis ta'uu danda'a, Anis ta'uu danda'a. Garuu primary purposein kan B irra jiru kana ta'a. B ta'a jechuudha. Deebiin sirriin B'dha. Gosa midhaanii oomisha ol'aanaa kennuu danda'u uumuudha. Primary purposein isaa. What is transgenic organism? Transgenic organism jechuun maaliin jedha? Deebiin sirriin C'dha. An organism that receives genetic material from another species. Organismii sanyii biraatirraa genetic materialii fudhatedha. Which of the following is an environmental application of biotechnology? Application biotechnology environmentalii ta'e isa kamiin jedha. Kana jechuun rakkoo naannawaa irratti jiru yookaan immoo faalama naannawaa ittisuudhaaf yookaan immoo furuudhaaf wanti biotechnology'n hojjetu maaliin jechuudha gara biraatiin. Mass production of antibiotics. Antibioticsiin qoricha baakteeriyaa ajjeesu. Kun environmentalii miti. Diagnosis of genetic disease. Genetic disease qorachuu jedha. Kun applicationin health irratti qabudha. The production of high yield crops. Kun biotechnology'n applicationin agriculture irratti qabudha. Siin maal jedha? Prevention of contamination from industrial wastes. Faalama ittisuu jedha. Faalama ittisuu jedha. Kanaaf deebiin sirriin isa ta'a. C is the correct answer. Application in food processing and production. Kabira biotechnology'n faayidaa inni soorata oomishuu keessatti qabu jechuudha. Soorata warshaalee keessatti uumaman. Biotechnology enhances food productivity and the quality through the use of microorganisms.